tajaajiluun dhiibbaa guddaa gaafata. Seexana baasuun, seexana iyyisiisuun, seexanni akka kuftuuf ibidda facaaftee bishaan facaaftee uwwattee jite isaatti 24 malee hin sokos jalqaba. Inni lammaffaa namni yeroo lallabuu fi yeroo dubbatu afur Waaqayyoo ofiin itti haasa'uu jalqaba. Ergaatti hima. Waa adda baasaaf. Maal akka ta'etti hima. Gargar fo'aaf lammaffaa irratti. Guddinni afuraa tajaajila baay'ee Waaqayyo wajjin ta'e biyya waa baay'ee afur qulqulluun jira jedhamu hin jiraata. Afura qulqulluma jiraata. Kam jiraata beektu? Yesuus simi malee yeroo itti dhaabattu seexaniyya. Afur qulqulluun gaasirraa jiraata. Iyyi caraanii fayyi maaloo malee nam calluma dheeduman karaa kanarra gahaa deemu waan ta'e wayitu uumama. Namoonni addunyaa kanarratti dhiibbaa uuman akkasitti afurri Waaqa irraa jiraate umuriin isaanii achi fagaachuu dide malee namoota baay'ee jiru. Xonqaa ifaallee fakkaata namoota tokko tokkotti. Sababni isaa dinqii miraakilii dafee namni gara antiriitti deebi naanneessa asii achi. Naaf diriirsuun jalqaba yeroo jalqaba Waaqa godhen jedhu gara seexanaatti achi naanneessa. Inqolaadhaa digimtii wayiteedha. Dubartiin tokko jirti biyya Ameerikaa keessatti, biyya Jarman. Baay'ee raajii cimtuudha. Raajii cimtuudha baay'ee. Namni akkuma daa'imtii gaafa dhalattu baahaadhaarra jirtu. Daa'imtii gaafa dhalattu nyaata hin beektu waan hundumaa haadhaatu agarsiisa barataa deema. Jireenya afuuraa akkasuma akka daa'ima ol guddataa deemtu nyaataa dha'uu danda'a. Daa'imni gaafa guddattu akkasuma ta'a. Ol guddataa ol dabalaa deemtu jireenya afuuraatti namni akkasuma ta'a deema. Dabalaa deema. Dubartiin kuni tarii seenaa ishee dhaga'uu dandeessu, dubbisuu dandeessu. Magaalaa tokko gaafa isheen dhaqxu tiraafikoonni mootummaan dafee beeksisa baasa. Raajittiin darbuuf jetti warri of amantan qofti daandiirra darbaaye. Warri of amantan qofti makiinaa oofaa. Warri shofeeriin warri hojii hojjettan magaalaa kana keessa amma isheen kuttutti warri of amantan qofti konkolaataa keessa oofaan kanaachee yeroo isheen achi gad dabartu eeyya kaaniin balaqqamaa Yesuus simii malee kuttee bakee darbuu isheetiin irraa jiraatee jedhamanni kun. Amma isin ofii jiraachuu dadhabaa harka galqabme irraa jiraata furuu Waaqayyo. Yeroo gidduu kana gooftaan dhufe shakkaamuun iyyuu tureeni. Dhuguman shakkaa ture. Sekeendii sanatti gooftaan dhufe eessa dhala uummatii eessaa yaatee dhuftan mi'aara sanbata. Utuu dheengadda gooftaan dhufe gaafa giggiin sun uubame anillee dhageenye Waaqayyoof galatoon of hin beeku arrabnaan. Utuu beddee isaa fuudhee gadi galagalche duukaa ban galagalamanii dhagawan. Kadhee waan harrafuuf akka nama bishaan taliila wayii kee ciiseen ta'a gaafa harrafu. Xinnoo tokko rafa garuu baay'ee xinnoo tokko rafaan. Xinnoo tokko. Sa'aatii 7-8 kana keessa 9 rafa. Isheen rafu garuu nan du'ee laatan jedha. Addunyaa lafaarra hin jiru laan jedhaan yeroon ganama qabu. Waaw eessaan ka'een jedhu halkan. Akkas nan godhu naan. Si harka keessan as qabaam. Irriba nagaa akka darabtu sitti moo daqiiqaa 10 ta'u jilbeenfadhu raafi. Samii irraa waasii abbooma gooftaan. Otuma dheengadda dhufeeratee eessaa sassaaba laata uummata kana hidhee yaada. Turtan dheengadda. Torban darbee turtan. Intalattii kana to'attu turte. Shawwadamteetti. Daqiiqaa matta shawwadamte. An baay'ee kan na ajaa'ibu ergaa Waaqayyoon dubbanne hin jiru.
wanti dhokate hin jiru. Keessattuu guyyaa bara haaraa bara 2017 gaafa majammariyaa jalqaba waan waaqa dubbate hunda isaa akka ba'an of harkaa waan har'a keertan kana gaafa lafa socho'edhan hin deddeebi'e finfinnee lafa socho'edhan hundumtu galgala idee bultanii jedhu miidiyaa irratti ba'anii idee nagaan bultanii akkatti gooftaan mi'aa jiru akkatti gabaa Yesuus ol kaa'aa jiru gidduu kana oduu laftiin galagalin isan jinnetti baqadhaa sagalee waaqayyo irraa ol hin dubbifanna. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 30 kutaan kun caaffata qulqullaa'aa keessaa wangeelaa Luqaas qulqullicha waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos isa caafeedha. Mata dureen irratti dubbadhu fayyisuu kee argeera. Isuma achirraa yeroo dubbadha fayyisuu kee argeera. Wanti nutti mul'atu waan gargaraa ta'uu danda'a. Wanti nutti argamu waan baay'ee ta'uu danda'a. Keessattuu yeroo ammaa kana yeroo tokko ayyaaneffadhaa jedheeti deebi'ee immoo ayyaana kee nan jibbee isin waggaa waggaatti ayyaaneffattan kana natti hin tolleedha gooftaa hamtu. Natti hin tolleedha. Akkaataan itti siqaatii keenyaa waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos gaafa kaafnu waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbannu tokko nama ta'ee dhalachuu isaatii hirraanfatamaa inni guddaan namni amanuu kan dadhabe harki caalaan namaa waaqa guutuu ta'uu isaati kan namni dadhabu. Kutaan kun waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos dubbii kana kan dubbatee namticha umurii isaa guutuu dubbii waaqayyo saba Israa'eliif kakuu galee kadhachaa abboommii waaqayyo eegaa isa eeggachaa turetu dubbii ammaa dubbate fayyisuu kee ija kootiin argeere. Amma nuun yoo kaleetti fayyine yoo dhukkuba foonitti fayyine malee fayyisuu kee argeera jechuu hin dandeenye. Fayyisuu waaqayyo arguun cubbutti fayyuudha. Fayyisuu waaqayyo arguun hidhaa seexanaatti hiikamuudha. Fayyisuu waaqayyo arguun biyya lafaa jala walaba ba'uudha. Akka jira mitire isin nuyi birmadummaatti akka jiraannuuf Kiristoos maal godhe birmadummaa nu baaseedha. Naqana qaayidha naqana bayyeessuusim naqana qaayidha. Turwaaqoo isiniif dhufu maali waaqayyo maali utuu sangaan qalameedhate guyyaa har'aa kana sabi kun nyaatu. Kanaaf awwantin dubbachuu barbaadu dhaloonni fayyisuu waaqayyo arge dhaloota jibanameedha. Namni hunduu fayyisuu waaqayyoon arge. Otuu fayyisuu waaqayyo namni hundumtuu arge addunyaa guutuun kan Kiristoos ta'a. Nama hundumaatu Yesuusitti amana. Akkaataan dhalachuu Yesuus Kiristoos taateewwan gurguddaa sadan arfan tokkoon isinitti hima. Gaafa Yesuus dhalatu otuu Yesuus hin dhalatin Maariyaam Yesuusin otuu isheen garaatti baattu labsii tokko ba'e. Takka biyya sanatti yeroo jalqabaatiif yeroo jalqabaatiif waan takka ta'e hin beeknetu nama hundumaatu wal galmeessa daataa maatii namaa guuruu jalqaban. Labsii ba'e kun labsiin yeroo jalqabaatiif bara Yesuus dhalatu daataa namaa guuruun namni maatiin naqee wal galmeessa. Dubara ammanan qabaa dhiira ammanan qabaa maatiin keenya ammanaa jedhanii daataa dhaqanii galmeessu. Maariyaamis Yesuusin garaatti baattee Yoseefin fudhattee biyya Roomaa keessatti kun labsiin kun guutummaa biyya Roomaa keessatti ka'ee akkuma warra kaanitti galmeedhaaf iddoo galmee yeroo deeman yeroon da'umsa isheetii ga'e. Saatiin da'umsa ishee ga'e biyya Beetlehem keessatti otuu deemtuu mandara namaarraa fagaattee mandara xinnoo tokko kee galte galmee dhaqanii achitti hafan. Daataa galmeessuu dhaqanii achitti hafan. Gaafa galmeessanii waan hunduu xumuramuu Maariyaam da'umsi koo ga'e jettee itti dhufee cidhiisuu itti dhufee achuma keetti iddoo dhaqan dhabnan lafa dhabee fooqii dhabee gurguddoota dhabee deesseet
waan horiin irraa nyaattu sooriin irraa nyaattu fooxaadhaan marteeti daa'ima sana sooriin irraa nyaattu irra cimsite tokko dhee gaafuma jedhufu Yesuus iddoo hin arganne biyya lafaati isuma jalqabaddoodha firashii cimaan otoo jiru fooqee cimaan otoo jiru dallaa horiitti geesse guddaan hojii hojjetu gaafuma addunyaa kadhattacha dhufu iddoodha laphee kee keessa garaa kee keessa waan guddaa jira taanaan daftee iddoon argattu fooqiin otuu jiru fooqiin daraddarabee otuu jiru siif godooma dhiba waan guddaa baata miindaa gurguddaan mannoo beekamaan otuu jiru vaakaansiin iddoo hojii argatan baay'een otuu jiru hojii dhabdee naannofta waan guddaadha qabda situ waan guddaa si gaayira maal siin galu kunoo maal waaqoo si astaa yaabbe hii kennati tolaanaan namoota rafan fuuldura kana na jajjabaadha malee nan kaasin waajjiraachi as fida hiinaa jedhatu mochoo taa'e waaqoo si eebbisu yookiin akka malleedha ittanii mana laalinaa diraa waaqa maaliif nattaartuu ana siin godhe biyyuma wajjin qaala'insi biyyuma wajjin hin keessan qobaadha gaafachi addu fuddoodha manni guddaan otoo jiru dallaa horii firashii cimaan otoo jiru isa horiin irraa nyaattu irra ciisa kaayyoon kun inni jalqaba waan tokko natti otuu Yesuus dallaa horii keessa baadiyaatti yoo argitan amma nama baay'ee garaa bal'atu dallaa horii lixa dhoqqeen jira foolii qaba keetti fincoofti achuma keessa jira dhoqqeen ishee baay'ee nama jibbisiisa karaa naqatu amma maatii keenyaatti yeroo baadiyaa turre horii jira baay'inaan yeroo mana ishee keessa haran hundumtuun baqata kan fireeshichi kee buusanii rafuu dhiisiinsii jechaa jiraaf see tokkicha lixxeedhuma bahuun hin ciba maaltu natti argame beektaa mucichi jalqabuma iddoo namni hin ciifne ciisuunsaa iddoo filatamaa na kaa'uuf anuma harramsoo guddaan namni horii siin jedhe baay'ee nama gaddisiisa namni hin jedha garuu qaba namni yoo baal kun sorry na of kalchi yeroo nakkeeru natti cimanaan iyyuu namni nama akka isaatiin akka horii godhata yoo siin jedhe baay'ee cima jechi kun jiru ajjeesi godhu mana kee dhufee namni mana kee keessummaa dhufee mana kee keessaa iddoo mati qabdu dombii xinnoo haa ta'u taa'ee kee waan isin kanumarra teessu yoo siin jedhe dhayiidheesi godhu waan argate irra taa'u taataa si kaadirra adoo sappiya ergaa guddaan dhagaa waa'ee kee labsii guddaan ba'eera waan baay'ee ajaa'ibaati mee waan tokko isitti bookee qabaa dhoqqee qabaa fincaan horii gaariidha iddoo kwaalitti miti daa'ima araasii gaafa dhaqanii achi kee rabbisanii meeshee ammaa dhiisa moosuu wal irratti guddachuu dadhabde ijoollee namaa maani mukatii moo maal jedhan achi keetti ati keetti of kaluu dadhabde ijoollee namaa gaafa si guddisuu barbaadu lafa namitti duutte jiraatu bakka eeggannatti dhufaayi gaafa waaqayyoo si baasuuf qabu biyya namni keetti salphata keetti ulfaata yaa hiddaata zakii darrooti peeni achaani akiraabaadiya akkasiin jedhe waaqayyo iddoo kana si kaa'uun koo lafa kana si jiraachisuun koo iddoo kana si jiraachisuun koo lafa guddaa sii kennuuf jedha yaa ijoolleen amma qoosaatti hin guddatu qoosamatti hin guddatu yeroo hundumaa bakka kan jedhu iddoon itti dhaladhee fan akkas ta'e tokko dhiisu naafa iddoon itti dhaladhe naaf ta'e tuwaa obooleetti noo meerate yoona sin jiru ta'e otuwaa obooleetti si meerate yoo lubbuun hin jirtu ta'a
Fudhatam waaqayyo iddoo batti dhalachuu qabdu si dhalachiise. Dallaa horii keessa Yoseefii fi Maariyaam hafuura waaqayyootu dhaqeeti. Maal ta'a guyyaa sana jedha yaada kottu. Maal ta'a magaalaa Roomaa sana kee magaalaan sun guddaadha. Dhaqee hafuurri waaqayyo kantiibaa magaalaatti yoo haasa'eera ta'e. Silaa hafuurri waaqayyo waan hundumaa danda'a. Maal ta'a hafuurri waaqayyo dhaqee abbaa qabeenyaa isa makiinaa qabutti yoo qosonqosee dubbateera ta'e. Abbaa qabeenyaa dhiisee dhaqeeti ergamaa waaqayyo dhaqee tiksoota taasise. Isaan ooloo ta'e balaqqee deetti mul'ate. Inni barichaaf dachifame. Wanti tokko argitu foonii dheeraan ilaalna. Mana gurguddaan ilaalna. Gaafa asii qaatan dallaa horii argitu. Gaafa argitan masiihichi inni abdachifame achi keessa ilaati. Dhaqaa ilaalaa jedhee ergamaa waaqayyo. Eewwaa isaa beektayi tiksoota taasa safooqi of tuultota bira darbee sinta dubbatu. Warra ol qaban of gurguddisa bira darbee hafuurri waaqayyo bara kana keessa sinta haasawu. Sinta haasawu yaa. Saabira darbee dhaqee tiksoota taase. Maay edda natti yoo dhaabbatanii dubbii kana immoo biyya hunda waliin geenyeedha. Haasaa kana biyya hunda waliin ga'u. Dhalateera masiichi. Dhalateera mujichi. Akka marruudha fiigila haddii tiraaniyaas. Gaafa dhufe iddoo filatee miti dandaa horii keetti dhalate gaafuma san ifa ta'ee dhufu. Daa'ima garuu ifa ta'ee dhufu. Mucaan garuu guddaa ta'ee dhufu. Haleluuyaa! Itti baadhanii hin naqan. Gaafa dhaqanii waanuma gaarii irra leenciif. Mee biyya lafarra marii waan gaarii heddaati. Jalqabuma Yesuus iddoo gaarii dhiise radesiitu iddoo gaarii dhiisa. Isa horii irraa nyaattura ciibsan jalqabuma. Jalqabuma kun jalqabatti dhufe. Wal gaafatanii walitti taasisanii warri tiksoonni dhaqanii ilaalanii gammadanii biyya hundumaatti dhanne himneedhaan. Biyya hundumaatti dhanne haasofneedhaan. Lafa hundumaatti masichi dhalateera. Dhalatee gaafa guyyaa 8 akkuma nama kamii nama guutuu ta'ee waan dhalateef gaafa guyyaa 8 dhagna qabame. Yesus akkuma dhalateen namootarraa hafuura qulqulluurraa ayyaana argachaa guddachaa adeema. Namichi tokko jira dubbitti amma isa dubbate. Waaqayyoon saba Israa'eliin akka yaadachuuf jiru dur waggaa 700 fuullu dubbatee ture. Sabni dukkana keessa jiru ifa guddaa isaa hin argine. Duri Yesus. Torban lamatti arrabsinaan waggaa lamatti waaqayyo dhaadhan waggaa 700 dura sana ga'e. Waa gurraan qaba sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argine dubbatameera. Dubbiin kun ammasitti dhalate. Namichi kun obsa guddaadha. Otoo abboommii waaqayyoon gatiin iddoon maarra. Sarara waaqayyo irraa utuu hin ce'in hafuura waaqayyo eeggataa ture. Dhalachuu Yesuus eeggataa ture. Dhaqeetti laphee isaatti hafuurri waaqayyo haasee. Yesuusin baatanii mana qulqullummaatti geessan. Daa'imummaa isaa. Baatanii gaafa mana qulqullummaatti geessan Simoon achitti argame. Achitti argameeti waan isaan gagammade isa barootaaf eegaa ture sana ija koo na agarsiisi yaa waaqayyo jechaa ture sana. Utuu nan waaqayyo Simootti dubbateera. Isa Israa'eliin dhufu isa dhaloota furu utuu ija hin argin hin duudu. Ergaa kana qaba gurraa. Namichi waggaa 80 ol ta'eera. Tureera namichi. Garuu isa waaqayyo abdachiisee hin eega.
eeggataa mana qulqullummaatti gaafa Yesuusin geessan dubbii kan dubbate mee lakkoofsa 28 lakkoofsa 20 irraa kaasee dubbisi namni tokko sagalee kee fuudhi. Tiksoonni sun isa ergamoonni Waaqayyoo itti himan hundumaa dhagaanii akkuma itti dubbatanetti ija isaaniitti waan arganiif Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessan. Galateeffachaas gara iddoo isaaniitti deebi'an. Guyyaa 8ffaa erga darbee mucichi dhagna qabuun hin ga'e. Guyyaa meeqatti? 8tti. Akkuma ergamaan Waaqayyoo otoo ishiin hin ulfaa'in dura haadha isaatti himtee turteetti maqaan isaa Yesuus jedhan. Maqaa isaa eewalan Yesuus jedhan. Akka seera Museen abboometti yeroo qullaa'ummaa isaatti geenyaan Waaqayyo gooftaa duratti dhiyeessuudhaaf mucicha gara Yerusaalemitti fidan. Seera gooftichaa keessatti dhiirri hangafni karra saaqu hundinuu Waaqayyoon qulqullaa'ee dhiirri hangafni maaliif karra saaqu Waaqayyoon qulqullaa'ee addaan ba'ee kan jedhu caafamee jira. Kana malees immoo akka seera gooftichaatti aarsaadhaaf gugee hora 2 yookiis gugee sossokkee 2 dhiyeessuuf isa fidan. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalemiin ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege. Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate. Fayyina Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluun isirra boqotee ture. Simoon hafuurri qulqulluun irra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaan goofticha isa abdachiifame utuu hin argin akka hinduun hafuura qulqulluun isinitti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti gale. Maariyaamii fi Yoosef akka seeratti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuus mana qulqullummaatti geessan. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasutti baatee Waaqayyoon galateeffate. Egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbichi kee nagaadhaan jireenya kanatti fayyisuu kee ija kootiin argeera. Issi harka kee diriirsa fayyisuu kee ija kootiin argeera jedha ayyaata. Ila amma namichi kun yeroo dheeraa gaafa mana qulqullummaatti argu garbicha kee nagaatti kennageera bakka argeera. Seneegaa ture argadheera na hiiki bakka. Ingaa fiteera sanar barbaada ture hin arge. Harka isaa kaasutti baatee harka isaatiin Waaqayyoon galata galchee fayyisuu kee ija kootiin argeera. Namas biroo kan qaba. Fayyisuu Waaqayyoo argitee baatee jedhaani.